Tuloone de Oromoon tunillee amma jaartiin hudduu dabbakaa jechuudha faamasi argite silaan hadheen teenya jaallafan argitu morkii darbattee tana kee darbu wuchoo ko dhugaa rabbi bojitti wajji suura kaate butarka bojitti butarka naatu annanyina deem biraa lubbu deem dhaggeeffadhu baga nagaan dhufte jalqaba irratti morkiin ta'ii sarate ta'ee fi quuqama jirullee akka uummataatis akka isaattis kaasee jira. Gochi ati goote sun gochi akkasitti nama dabbaru sun goote sun maaliif akkas gochuu dandeesseeti? Bakka galatoomii mana kanaaf haaraadha. Beekusi anamma sini wal beellamne tanis ani bojaan mana kookootti jedhee halkan sa'aatii 9 ka'ee dirree du'aa galee isuma dhugaan siniin jedhaa taa'uu otoo dadhabaa jiruutiin taa'aa jira dirqama kiyya waan ta'eef sababiin isaa tokkoffaa akkuma inni haasa'eyyuu morkii baay'ee naman kabaju dhiibbaa namni biraa narra geessisen illee naman isatti bilbiladhee itti haasa'adhudha malee nama akkatti akka amma jedhamu wal beekuu wal tuffachuu miti jedhamu kana morkii irratti godhe miti. Dhugaa jiru ani gabaabsee social media irratti bahee omaallee dubbadde yaada kiyyayyuu nama ibsachuu hin dandeenye ani viidiyoo hojjechuurraan addatti. Dhugaan jiru guyyaan gaafsanaa tokkoffaa guyyaa gaafsanaa ta'uun na dabbareera morkiis haa ta'u walumaa galatti jechuudha. Jilba ilmaan Oromooti gaditti naa godhu harkumaan tuquu kiyya wanti ani beeku hin jiru. Guyyaa kanan viidiyoo argee yoon argu narrifadhe beekte nan bilbileef ofuma kiyya. Morkii maalinni mana galaammatta akkatti maala sirraa liqeeffadhe ndoomne akka qaldii wayii ilaale beekte kutameetu naa ergame muluu viidiyoo sanan argine jechuudha. Innaan inni baay'ee ma tokko aaree natti dubbatee waan barahaa keessa deemaa jiruufis konnekshinii na yaalaa qabaa ture amma erga dhufee galee viidiyoo sana hunda laalee morkii bakka nan hojjedha viidiyoo wayii hojjedhee nan gadhiisa. Hoggaan asii ol deebi'e immoo bojaadhaas bilbilee guyyaa bojaa sadini gaafan ol deebi'e viidiyoo hojjennee gadhiisna. Ammaaf garuu har'a galgala kana akkan galeen viidiyoo tokko hojjedhee gadhiisa jedhee itti haasa'ee achirraa morkiinis miira aarii keessa ta'eeti ammaan natti dubbachaa ture. Anis ifaana tiktookii waan itti sadiin hojjedhu hin qabu dhiifamettee gaafadhu minaaminaan jennaan indee ani koo siinanii dhiifama gaafadha. Innaan uummata gaafachuu qabdaadhi. Amma asirraa shaamaa farsitee minaaminaan jedhamu kuni laali. Namni keessaan maalidha mulu wanti kun jedhee natti ergeera. Tokkoffaa ani dhugaan sin jedha dukkana keessa taa'een jira daandiin deemaa boroolan deebi'a. Rabbi mana kiyya nagaan nan galchiin gonkuma akkatti akkan tuqees hin beeku maaliif akkan tuqees wanta ni beeku hin jiru. Viidiyoo man argee anis qixxuma keessan viidiyoo argee ofii kiyyaa rifadheen anatu bilbileef malee inni naan bilbilli. Innaa maalan jedheeni bakka gaafa suura kiyya gadi garagashanii ishii taacee ajjeesise ishii taacee nyaatedhani biyaansi koo namni keessaan otoo natti ergee amma kunoo an keessaan naa barreessitan jirtu siifuun kun dhuftee koon mana waadaa deemna anis hin beeku dhugaa dubbachuudha hunduma keessanuu beeku morkii maafi bojaan beeka as keessaa ishiin deemna cufaa hin baana maaliif mucaa kana itti dhagaamuu danda'a sisuunuu namaan akka obboleessaatti itti bilbiladhee itti haasa'udha. Innaa walumaa galatti an ammas silkii chaarjii godhadhottanii kilaasii qabeen jira. Chaarjerii qabadhee hin baane cufeeni kanan persentii 7 kun akka turtuyyuu godhe sababii mucaan guyyaa naa dawwalaa ture bojaan galgala argamuu qabdanaan jedhetti switch off gochaatiidhaan ayyoonaan ga'ee obbira omaan qabu. Kanaafiyyuu walumaa galatti ammas dhiifama hundi keessanuu viidiyoo hojjedhu gadhiisi so'ittan hojjedheen gadhiisa. Amma kana waanuma yaadne fagaateera sidhee wanta ni yaadaa jiru hin jiru beekte. Amma innaan argu garuu ofii kiyya sammuun kiyya sirriin jiru bakka dadhabbii kana hundarra taa'ellee ciisuu dadhabaan jira jechuudha. Hayyee yaadni ishii kana fakkaata viidiyoo hojjetteen dhugaatiidhaan sooree gashi jaara sooree itti godhanii argaan jiru wanni asirratti. Beellamama. Injinnu nama dhuunfaa duuba wanti sababni nu haasofnuuf illee hin jiru. Isheen siifuu hin xumurraa inni amma dhiifama uummata naa gaafadhoodhe silkiidhaanis walitti haasa'aa turre miti ana miti dhiifama naa gaafadhu uummata kana dhiifama gaafadhoodhe miti mana tokkichoottis dubbadheen bahee ishii boru viidiyoo hojjedhee nan gadhiisa nan gaafadha jedheen bayanam ati koottennaan walillee beeknu ammas kabajuma keessaniifan dhufee dirqama nan balleessa taanaan dirqama sin dhaga'uun qaba miti. Sinin nageenye taanaan boroon kufee dhukkubsadde anaadis namni eessa jirti naan jedhu hin jiru dirqama kiyya ammasi kana godhi balleesseera miti balleesse itti yaadee miti dhugaan sinin jedha dubbachuu hin danda'ani rabbi suma dhuguma himimmaan tuna qaba wayillee dubbatadhee nama ibsachuu danda'u miti
garuu itti yaadeen goone miti kana balleessaan kee kana ta'inaan jedhaati waan isin jettan sana nan godhan. Iyyee ulfaadhu kabajame. Kanuma namni nama ajjeesellee gumaa baaseetu darba. Ani akka kootitti bagaa dhuftee isa dhufteef immoo namni dhiifama si gaafachiisnu as waan hin jirreef ani akka kootitti achi guyyaa goota keenyatti ija keenyatti dhabne dhugaa Haacaaluu qofa miti qeerroo meeqatu itti dhangala'e guyyaa san guyyaa gaddaati. Achirratti mirga mucaa bichaa osoo hin taane nuti goradha kanyudha. Itti deebisaa jiru. Mirga mucaa bichaa osoo hin taane mirga Oromoo guutuuti kan dhiibde sii galee muti godhadhu mulii. Kanaafuu ifama uummata Oromoo bal'aa viidiyoo odoon taane asirratti akka gaafannu barbaadneetu si yaamne waan dhufteef galatoomi. Uummata Oromoo ifama gaafadhu morkiin inni hin jiru waan jennuun hin qabnu ani gama keeyyaanii so nuti haasa'aa jirru nu baxxasee bahuunu adunno na aarsee jira. Annaa galatoomi. Gaaraan biqiltuu dubbannaa tokkoffaa waa lama duwwaan dubbachuu barbaadaani. Eger boriif iyyuu wantoonni akkanaa gaafa uumanii isa itti bade birattis isa balleesse birattis namoota kadhachuun gaarii miti. Agartanii yeroo baay'ee namoota kadhachuun kun sossobbii gaafata. Sossobbiin immoo yeroo baay'ee gaarii miti. Nama tuffachiisaa jechaadha. Biyaansi nama 3,000 wayii jira. Inni balleesses inni itti balleeffames addana taa'ee namoota gurguddaa ijoolleen geemii gurguddaa taphatan iyyuu hin jiru nu gidduu. Tu geemii isaanii taphatanii fayyadamoodha baay'isee dhugaa. Kanaafi al tokko nama tuffachuun illee gaarii miti. Sirrii miti jechuudha. Al tokko namuma akkas jedhanii kabajaa jedhanii nama kadhachuun gaarii miti. Maaliif ajandaan hin dhabamne ajandaan irratti haasa'amu waan baay'ee jira waan ta'eef tokkoffaa ajandaan kun amma kana bal'achuunsaa gaarii miti. Sooshaal miidiyaa irraa muluunis wanticha dheeresse. Ifaman gaafadhaaf hin gaafadhu akkaataa isheen itti eksprees gochaa turte wanticha dheeresseera. Numa illee miira keessa gallee muluu mataa isaa arrabsaa turre jechaadha. Maaliif akkaataa isheen itti dubbachaa turteef kallattii isheen itti ibsaa turteedha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa dhugaa dubbachuuf morkitti badeeraa miirri itti dhaga'amaa ture miira gaarii miti. Isheenis dubbannaan ishee dubbachaa turre illee iddoo tokkotti gaarii miti. Amma immoo dubbii gaarii dubbattee ifaman gaafadha jettee viidiyoo baheen hojjedha jettee halas dhumeera. Morkiin immoo nu gidduu taa'e hundi keenya Oromoodha ijoollee abbaa tokkooti waan tokko miti baay'ee namni alagaan nu gidduu tokko iyyuu hin jiru walitti balleessinu. Isa kana miti eessatti iyyuu numa ta'e inni morma walitti kutaaru hin jira jechaadha. Geessanii inni meeqaan meeqa faayidaaf jecha wal ajjeesaa jiru boolla keessa wal buusaa jiru ajandaan irratti haasa'amullee waan baay'ee ture jechaadha sii galee. Hundi keenya akka ormaatti wal ilaaluu hin qabnu akka ijoollee abbaa tokkotti wal ilaaluu qabna. Ija walitti babbaasuun sirrii minni likkii walitti muunis baay'ee gaariidha kalas. Kanaafi waan tokko ajandaa baay'ee dheeratu miti. Mulu bakka balleessiteetta akkaataa itti wanticha darbu gochuu sana osoo hin taane erga gochuun godhame wantoota dibaatee dubbatte sanatu morkii aarse garaa kee irraa qulqullummaa kee sii galee al tokko immoo dhugaa qabaachuu kee osoo hin taane nama kan wal lolchiisu dhugaa tokko gargar hubachuun iyyuu nama wal lolchiisu sii galee dhugaa qabaachuu kee osoo hin taane dhugaa tokko gargar hubachuun lakkoofsa 9 hubachuun iyyuu nama wal lolchiisa bakka. Kanaaf garaa qulqullummaa kee dhiisiini dhiifama kee uummatamma kanatu fudhachaa jira. Ajandaa babal'atus miti naman kadhatinaa waada naman kadhatinaa siifu naman kadhatinaa kottaa ittanii naman kadhatinaa maaliif boris gaariin ta'u isiniif. Kanaaf galatoomaa jiraadhaa ajandaan babal'isinaa dhiifama walii godhaa uummanni koomentiis tasgabbaa amma kanatti hin arrabsinaani dhuguma silaga nama waarree maal taanii arrabsaa turte akkaataa isheen itti ibsaa turte dubbachaa turre aalleqe. Thank you. Galatoomi tokkicha koo. Sorry. Xiqqoo ajandaan ka'umsa bareeda akka kiyyaatti ijoollee mana keessa jiran manatti gadi hacuuca viidiyoon akka nuti argine isinii gale waan xiqqoo isinitti fakkaachuu danda'a noormaaliidha bira taruu dandeessu maafi ajandaan bal'ate namni waa kanaa walitti qabame jedhamuu danda'a garuu boruu kun mooraal daameejidha gaayis. Ijoolleen boruu guddachuu akka hin dandeenye ibsa viidiyoon kun sii galee lafuma jiran sanitti akka hafanidha kan ibsu. Nuti hundi keenya iyyuu boruu keenya hin beeknu wanni isinii galuu qabachaadha.
Koondishinii amma irra jirurraa maybe daqiiqaa tokko booddee dhabamuu dandeenyan hin beeknu. Si galee ijoolleen xiqqoon ijoolleen beekamtii hin qabne. Ijoolleen koondishinii hamaa keessa jiran boruu isaanii immoo hin beektu. Koondishinii bareedaa keessatti argamuu danda'u. Sanaaf jecha wal kabajuun dirqama. Yoo ati har'a nama kabajjee boru yoo kuftellee namni sun si cinaa dhaabbata jecha. Beekamtiin ni bada. Beekamtii fiduuf maqaa ijaarrachuuf waggoota hedduu sitti fudhata. Balleessuuf immoo kana kunoo gahaadhanni kunuu jecha. Gaafa beekamtii si harkaa badu garuu maqaa gaarii qabda taanaan namas sirratti hafaa. Si galee namas si cinaa dhaabbata. Viidiyoon sun sirrii miti sirrii miti. Osoo hin beekini minaamin laa. Viidiyoon ni dubbata bari. Namni boruu sadarkaa kamirratti akka argituun hin beektu. Qooda rabbi namicha saniif kaa'e hin beektu si galee. Walumaa galatti nama tuffachuun osoo dhaabate. Wal kabajuun osoo jiraate. Ijoollee keenya keessa wanti kun kan jiru yeroo baay'ee dhugaa rabbi. Mee nama ormaa laala akkatti isaan wal guddisan. Nama barahaa keessa jiru barahaadhaa fidatanii. Dhugaa rabbi nama luka hin qabne waan garaagaraa godhanii fi maal godhanii fi pilaatfoormii kanarratti kan akka ijoollee keenya wal jala dhaabbatu hin jiru jecha. Sanirra darbee kuni waan sirrii miti nan dogoggore jettee dhiifama gadi gaafachuu qabdaan ati mulu obboleettiiti. Yessin beekullee ana ajandaadhuma kanatu wal nu barsiise amma. Narrallee hanga fanatti fakkaataa na caala hubachuu nama dandeessu ati jedhee yaada. Dhiifama naa godhi yoo haasofni kiyya kun si dallansiisa jedhee si yaadu. Si achi booda moo viidiyoon daladde jedha sun irra sirrii miti. Si galee namni miira wayii qabaani situeeshinii keessa darbee wayiitu jira. Si galee hundi keenya sadarkaa amma irra jiru kanarra hin turre kaleessa. Kaleessa kun wanna nyaatuun qabu ture. Kun miila duwwaa deemaa ture. Kun warra isaatti gargaaraa ture. Waa hedduu irra darbeetu as ga'een. Kaleessa isaa san yaadachiiste warra amma asitti walitti qabaman kan. Si galee so isa dhiifama gaafatte in person minaamin nuti isin dhuunfatti wal beekaa wal hin beekina waan beennu hin qabnu jechaadha. Garuu miirri uummataatu qameeraa'e. Viidiyoon ati baatee hojjette sun sirriidha sirrii miti. Ati kana ofii keetii nama sooshaal miidiyaa erga taatetti namoota gurguddaa si hordofuu danda'a si. Ammaas jalatti iyyuu nama hedduutu si hordofuu danda'a si dhaggeeffachuu danda'an. Dubbiin afaan kee keessaa ba'u eenyummaa kee ibsaan. Kanaafuu dhiifama jechuun abshaalummaadha beekumsa. Boru siifillee waan hedduu bareedaa siifidee dhufuu danda'a jecha. So simpiliyaati balleessiteetta haalas garaa qulqulluu ajandaa iyyuu barbaachisu bal'isu daqiiqaa 2 keessatti tana xumurtee ba'uu dandeessa iyyuu sila. Si galee chaarjarii fixadhee minaamin ayasfalligim. Namni bar kabajaa qaba. Xiqqaatu isaa guddasus afammasus haadhisus kaas jalatti walitti qabame kabajaa qabaan. Chaarjarii yoo hin qabaanne itti sakka'achuu waan haasawuu qabdu itti qophooftee balleessiteetta. Namni maallaan jira miti. Ani boru karooran qaba. Maybe biizinasa kiyya onlaayiniin godhachuu danda'a jettee nama yaaddu yoo taate maqaa keetiif nama of qabu yoo taate wanta na salphisuu dandeessayyuu jecha. Walumaa galatti tokkichaan xumuree ture yaada dheeressuun barbaadu galatoomaa wanta akkasii garuu utuu dhaabbatee bareedda. Toonedha Oromoon tunillee amma jaartiin hudduu dabbakaa jechuudha. Faamasii argite silaa nadheen teenya jaallafan argitu morkii darbattee tana kee darbu buchoo kodu garabbi bojitti wajji suura kaata butarka bojitti butarka naatu annanyina deembira lubbu deembira gos baga bira deemteeri ake darbite soji suura kaata baga bira kam tuloonedha Oromoon tunillee amma jaartiin hudduu dabbakaa jechuudha. Faamasii